hooggantoota mootummaa guyyaa sagantaa seerota hirmaatan keessaa takka kabajamtuu aadde Caaltuu Saaniiti. Caaltuu Saanii ministeera koonistiraakshiniitii fi misooma magaalawwaniiti. Sagantaa sana gubbaa irra jirti. Sagantaa sana gubbaatti namoota haasaa taasisan keessaa takka. Haasaa gaafasatti taasisan keessatti dursa namoota hooggantoota mootummaa gaafa reeffi Soora Jaarraa Abbaa Gadaa Yemen irraa Itoophiyaa dhufuu deemu dorgomu san warra dhugasa'itti dura Mahammed Qopheen sirriitti mufadhee turee jireenya. Ishiin haasaa ishee dursitee maal goote adeera kiyya jettee yaabdi jaalala ishiin kabaja ishiin ulfina ishii Mahammed Qopheetti qabdu adeera kiyya obboleessa kiyya jabaa kiyya jettee yaabdi. Warra gaafas itti mufattillee dhiifama godhii fi itti raarii jettee afuullaahee godhii afuullaahee jedhii jettee beekte dhiifama godhii fi araaramii fi jechaadha. Achirraa eegalte abbaa kiyya adeera kiyyatti Mahammed Qopheetiin kabajaa ulfina ishii qabduuf jechaadha. Goota ofii osoo inni lubbuun jiruu kabajuu qabnaa kan jedhan sana. Lammata guyyaa isa yoo yaadatte amma reefu sooressa hoggaa ibsitu beektaa sammuu keessaan adeemaa ture. Kan qabeenya ofiitiin sooressi jaarraa Abbaa Gadaa akka Yemen irraa reeffisaa galu taasise. Yaadataa Jundiidha. Aankii sooressa jedhu kana dubbatanii kennaniifi turan. Sankaatee nuyi har'a fudhanne fudhachuusaa inni manuudhaa fudhachuusaa dhagaa kayetoo Mahammed Gareessuu lafa ol kayetoo jettee jaaltuun san harka waliin rukutee sagantaa seeratti uummanni. Har'a sooressa nu jedhamaa jecha yaadataa illee. Mataa uummataati. Karaa danda'uun karaa qabeenya qabuun hawaasaa irratti hin deebine jechaadha. Kanaaf mataa nu ta'e illee sa'illee nu beeku sa'illee mirkaneessitee jechaadha. Garuu gisee isa mirkaneessu maal jettee jecha baay'ee na ajaa'iba. Maqaa kana fudhattee akka paartii sii kenne beekadhu ta'e akka Oromoo sii kenne akka saba Oromoo irratti walii gallee sii kenne malee akka paartii beektee jechaadha. Sa'illee ammallee daawwattoonni fi dhaggeeffattoonni keenya kan hubachuu qaban akka carraa viidiyoo adda addaa mummuree ta'uu namoonni dhiyeessuu danda'anii nuti warra sagantaa qaamana jiru Caaltuun maqaa sooressa Oromoon gaafas waltajjii isa gubbaatti yaadataadhaaf kenne nurraa fudhachuu kee hawaasa kaanirraa fudhachuu kee kaayitii ol jedhiitii nu mirkaneessi jetteeni malee dhugaa akkuma ishiin jette akka paartiitti maqaa godhatti immoo goone boru paartii yaadataa kenneetu akka waan biraa keessa galchine yaasumarraa hubachuu qabanii jechuu barbaade gaanii. Inni biraa warra har'a gaaffii siyaasaa ta'u gaaffii adda addaa gaafachaa jiraniif rabbii sammuu sinaa deebisettee du'aa eegootee fi sana bal'inaan keessa yeroo barbaadu garuu jechi baay'ee na ajaa'iba tokko goowwan hirna qofa laallatee yaadatte gamni garuu waan argate qabateeti bakka hirna isaa itti guuttataatti dhugaa. Irra caalan karaa jireenya hawaasummaattis haa ta'u, karaa jireenya diinagdeettis haa ta'u, karaa jireenya haala siyaasaattis haa ta'u. Umurii kee argeetu waan ani argu beektaa yeroo hunda neegatiifa yookaan immoo waan hir'uu san bichaa laala, waan hir'uu san qofa. Bakkuma san laalati waan guddaa of harkaa qabnu immoo bannee deemna. Kana siyaasa keessatti hedduu agarreera. Waan guddaa tokko of harkaa qabnu san gubbaarra ejjennee kaafte xiqqoo san ittiin masakannee fudhachuurra as deeffachuurra xiqqoo san laalati guddaa of harkaa qabnu bannee deemna jechaadha. Kun ta'uu hin qabu ergaa achirratti dabarsite. Egaa atis gaafsan sagantaa sana siraa gochuma ture. Haasaa haalee teessee dhaggeeffachaa turte qaama qalbii. Mee haasaa isa irraa ati kan ofii keetti dhageechi yoo jiraate. Jira sirriitti jira. Beenuun Aadde Caaltuu Saanii haasaa hedduu qalbii na dhoore baay'ee isheerraa dhageera. Isaanirraa hin jenne ani kun Caaltuun illee sagantaa kana kan dhaggeeffatu taate isaanirraa siin jenne maaliif jennaan ati obboleetti kiyya waan taateef
isin illee dhaamsi isin ittiin jalqabdu waltajjisan gaafa jalqabdu elaa ani intala Oromooti jette. Si galee Oromoo ani keessatti guddadhe keessatti Oromoon isin namaan hin jiru. Yoo si jaallate ati siin jedha Oromoon jette. Perfect. Waanuma dhugaati. Anillee tokkoffaa kuni maali beektaa? Ofitti si maxxansuu isaati. Kama haadha kee, abbaa kee akkas jettaa miti maaliif ofitti fudhachuu kee hankee wanta ta'eef tarii hannamaa yoo ta'e akka biraatti waamuu dandeessa. Kanaaf sanaan jalqabde kan biraan bilisummaa faarsinuu jette. Yeroo hundumaa maaliif roorroo haasofna yaa Oromoo? Kana ta'etti waan qabanne sun ajabeeffatu. Bilisummaa faarsuu waa barruu. Kabiraan jaarraan ni wareegame jettanii qalbiin cabinaa jette. Jaarraan kiiloo 4 keessa jiraa jette. Kun dhaamsa guddaa ture ana. Maal jechuudha kuni gaafa laalu dubbii kana keessa gaafa laalu dhoosee dhukasaa gaafa laalu jechuudha. Dubbii kana dhoosee dhukasaa gaafa laalu akkuma reefu dubbanne mul'anni jaarraa maal ture? Mul'anni jaarraa gabrummaa keessaa bahee Oromoon bakka isaaf malutti biyya isaa irratti bakka isaaf malutti ni qabataa. Kan mul'ata kana argeera jaarraa. Nama jechuun foonsaa miti. Foon keenya biyyoo. Hundi keenya kanaa beeku. Nama jechuun ilaalcha isaati. Mul'ata isaati. Kaayyoo isaati. Cichooma isaati. Gootummaa isaati. Gocha isaati. Waan inni saba isaaf godhee darbe isatu hafa isatu jiraata. Mul'ata isaatu jiraata. Mul'ata isaa inni yoo bakkaan ga'uu baate dhalootatu bakkaan geessisa yoo inni nama haqaate, yoo inni nama dhugaate. Kaayyoon sun kaayyoo daandii sirrii irra ka jiru yoo ta'e dhalootatu bakka bu'a. Kaayyoon hin du'u. Kaayyoon jiraata. Jaarraan bara bara ni jiraata dhuga. Ani kana nan amana. Jannata ni jiraata dhuga. Lafarras Oromoo keessa ni jiraata. Anaaf si keessa illee ni jira kun. Dhiiga keenyatti makamee afura keenyatti makamee jira. Kanaaf asirratti waan tokko yaadachuu barbaada. Si yaadachiisuu barbaada. Of course gara boodaatti kaasna ture. Garuu jaarraa wajjin waan walitti dhufuufan kaasna. Jaarraan abbaa mul'ataati gaafa jennu qeerroo ganamaa kan jedhu tokko hin beektaati qabsaa tokkotti. Qeerroo ganamaa. Yaaduma jecha qeerroo jedhu kana pilaanii jaarraa ture. Mul'ata jaarraa ture sunis. Kun waggaa 50 ture. Waggaa 50 ture. Akkamiin gufate waan sun jala? Cinaatiin inni qeerroo ganamaa jedhee gaafa jalqabu kaayyoon isaa Oromoon hundumtuu dargaggeessi Oromoo hundumtuu barnoonni bilisummaa boodaa jedhee jalqabee jira. Kanaafuu Oromoon hundi waa'ee barumsaa, waa'ee daldalachuu, waa'ee naggadachuu kana hundi lafa kaa'ati bilisummaaf ka'a biyya irratti yoo biyyi jiraate. Achi booda barumsi, achi booda naggadachuun jedha jaarraa. Inni qeerroo jedhu sun ka jaarraa turedha. Waan biraatiif kan kaasuu barbaada. Mul'anni jaarraa sun immoo har'a qeerroon waggaa 50 booda eddenni mul'ata kana argee kaatuu anuu hundi keenya yoo keessatti hirmaannee daareektor hundi keenya kaameraameniin keenya hundi kan itti hirmaate Oromoon marti keessaa qooda qabu. Si galee garaagarummaa dhaaba siyaasaa malee, garaagarummaa godinaa malee, garaagarummaa amantii malee Oromoon marti mul'ata jaarraa gaafas ture san waggaa 50 booda bifa qindaa'een gartee milkeessee injifannoo argatee milkaa'ee kiiloo 4 keessa jira moo jira. Kanaafuu mul'anni jaarraa har'as ni jira jechuudha. Shakkii tokko malee borus itti fufa. Elaa Zalaalem itti fufa. Waan caaltuun jette. Si galeera waan caaltuun jette dhugaadhaadha tokko. Haasaa caaltuu keessaa kan irra hin dabramne tokko jira sa'aatiin kee jiru ta'e. Haasaa caaltuun dubbatte keessaa waan hin aangoon irra darbuu hin dandeenye tokko jira.
abbaan kiyya hakimii ture jette caaltu. Abbaan kiyya hakimii ture. Namoota baay'eetu isa bira dhufee Oromoon hogguu rakkatee rakkataan kunis hogguu dhukkubsatee isa bira dhufee yaalamaa jette. Booda meeqaan kafalaa hogguu isaan jedhan abbaan kiyya akkana jedha. Homaan kafaliin amma deemiiti qe'ee jiraattu keessatti yoo xinnaate nama 10tti ani Oromoodha jedhii himii jedhee kaffaltiin ati kaffaltu kanaa jedhee gaggeessaa. Maaliif jennaan barasan Oromoo bifa garagaraatiin akka inni ofu yaamu maquma saayyuu eenyummaa isaanis taappeellaa garagaraa nutti maxxansaa waan turaniif. Isa sanaaf jecha ani Oromoo jechuma jedhuyyuu barsiisuuf qabsaa'ota akka sooressa jaarraa abbaa gadaatti yeroo baay'ee itti fudhateera. Kanaaf wanni isheen dubbattee keessaa kan impression godhe kan magaalaa dhugaadha. Amma dubbii kee gara wal qabatee yaadillee waan yaadachiistee galatoomne. Dhimma abbaa ishee wal qabatee haasan ishiin haasoftu suni achi gubbaarra immoo yaada biraa kan tokko jira beektaa itti haasite yoo yaadatte. Anis akka carraa ta'ee naannoo sanniin beekaa ganda isaa hin beekaa. Haasaa kana beektaa abbaan ishii qabsoo Oromoo keessatti gaafa duraasan Oromoon amantiidhaan gandaan yookaan immoo maqaa biraatiin akka of waamu akka saba tokkootti Oromoo jedhee akka of hin waamne taasifamaa ture. Qabsoon jalqabaa ani Oromoodha jedhee osoo sabni Oromoo akka dubbatu kana gochuu ture. Kana keessa immoo abbaan caaltuufaatis gahee guddaa qabaa galata yaadatu jennaan. Achi gubbaatti tapha akkanaa kan taphachaa ture keessaa Haadhasaa Biruullee namoota achitti hidhamee ture ni beektaa. Haadha Qoraanii, haadha Harree, haadha Aannanii nama jechaa ture. Ati haadha Qoraaniiti miti, ati haadha Harreeti miti, haadha dhiirati. Dhiiraati haadha gootaati. Yoo ati hoolaa gurgurachuuf gabaa kan geessu taate haadha hoolaa dheessu waamuu hin qabamu haadha dhiirati. Jedhee tana barsiisaa ture. Abbaan caaltuufaa immoo ati Oromoo ofii jedhe amantiin kee kan musliimati dhugaa. Ati sabni kee Oromoodha Oromoo ofii jedhe maallaqa asirraa barbaadeeti. Karaa sadii karaa adda addaati Oromoon eenyummaa ofii akka sabni kun baratu gochaa turan. Kanaaf zeeroorraa ka'ee from the very scratch irraa ka'ee Oromoon kiiloo 4 seenee dhugaa dubbachuuf kiiloo 4 dhugaadha. Maaliif waan qabannu qabannee waan dhabnetti guuttachuu qabnaa sun asirratti irratti walii galuu qabnaa jecha qaamni qabeeyyuu. Inni biraa irratti walii galuu qabnaa biyyiin tuquun hin taatu. Inni biraa haguma ati Oromoodhaa Oromoo jedhii of waami jedhamee itti muudhafuuf turame san itti aansee immoo ati gabrummaa jala jirtaa jedhanii itti muuf yeroo fudhate. Ammoo lakkee ati bilisoomtattaa gaaffii tokko tafe malee jedhee itti muudhafillee yeroo fudhachaa jira. Kun yeroo fudhachuun kan muudhaa erga dhaabsatee beektaa jira. Kanas jaarraa miti caaltu dubbate. Jecha kana jaarraatu dura dubbatee Oromoo har'a Oromoo jennee of barsiisaa jiru. Barsiisuuf yeroo nutti fudhatee gabrummaa jala yeroo fudhate yoo bilisummaan dhuftellee bilisoomtota jennee itti muuf yeroo nutti fudhata uummata kanaa jedhee dubbachaa ture. Har'allee waasantu jira. Oo dhugaa jirtu sanii naasute. Waasan lakki yaa Oromoo ati waan akkanaa si hanqate kana ni qabda kan qabdu kana jabeeffadhuuti akkas taati. Dhaamsa mataa jedhamu fi barbaada. Itti haasuudhaan haasoma ishee kana wal qabate achatti warroota adda keessaa Oromiyaa irraa araarsoo biqilaatillee argamee ture. Araarsoo biqilaatillee daandii dheeraa deemnee dhumne irraa baay'ee deemnee dhumne har'a immoo asirraati har'a wal sakaallee wal qophisuu miti. Akkuma caaltuun jette jaarran kiiloo 4 jira jechuun kaayyoon jaarran qabsaa'aa fi ture sun mul'anni jaarran qabatee deemaa ture sun kiiloo 4 seenarra. Maaliif jaarres Oromoodhaa muummichi ministeeraa amma jiru Oromoodha. Muummichi ministeeraa amma jiru sirni amma jiru yoo rakkoolee qabaate kiiloo 4 keessa jiraachuu kana achuma jabeeffatanii rakkoo jiru sana immoo mariidha fi falaa wajjin furuu qabnaa kan jedhu haa ta'e araarsoos sanaa feetoo darbe nama sirna qabutu waa hundi irraa bareedaa jette caaltuun karaa nama sirna qaba
beektaa haasaan uummata keenyaa keessatti haa ta'u haasaa guyyaa guyyaa keessatti yoo sumrii kiishaa qabaatte kabajaa qabaataadha namni maalaa gubbaatti gisee amanamee haasaa beekan. Akka biyyaatti akka sabaatti immoo sirna yoo qabaanne yoo sirna tolfannee of harkaa qabaanne waan dhabnillee itti guuttachaa kabajaallee wal horachaa hundaa'uu akka shufeeratti qabannee deemuu dandeenya. Sirna tolfannee sirna tolfachaa jirra sirna jabeeffachuudha. Akkuma isheen hojjettee jechaadha. Isaan itti as ta'uu haasaa kan godhe qajeela maddaa isaati.